yoo yaa kafuun jirra jirtu baga jiraatanii sa'a kana geessan isiniin jechuun barbaada. Akkuma beekamu Dr. Yazid Ofikaalii barnoota garaagaraa akkasuma fayyaarraa wantoota isin rakkise gaaffii keessan irratti hundaa'uudhaan kan qabatee dhufu ta'a yeroo maraa akkuma itti turetti jechuudha. Arras gaaffii namoota hedduu irratti hundaa'uudhaan furmaata funuuna funuunni yeroo nu funuunu maal gochuu qabna rakkoon kun maali kan jedhu maalirraa nu funuu danda'a furmaata nuti gochuu qabnu maalidha kan jedhuun qabadhee isinii dhufeetiin jira. Jalqaba osoo gara viidiyoo keenyaa hin seeniin namoonni Dr. Yazid Ofikaaliif haarawaa taatanii subscribe gochuudhaan all notification irra kaachuudhaan viidiyoo nuti asirra maxxansinu hatattamaan akka isin bira ga'u gochuu dandeessu jechuudha. Gara viidiyoo adeemnu yeroo hedduu namni funuunni keessuma ijoollee ol guddataa jiranii fi akkasuma maanguddoo irratti namoota hedduu irratti namoota garaagaraa irratti mul'achuu danda'a. Sababoota funuunni kun nutti hammaachuu danda'an sababoota funuuna funyaanii qabaachuun nu saaxiluuf maal fa'i? Akkuma beekamu keessa funyaanii hiddi dhiiga xixiqqoon heddumminaan kan qabuu fi hiddi dhiigaa jenne kunneen ammoo haaluma salphaa ta'een miidhamuu danda'a. Miidhamuu kanaaf sababni ijoon ammoo qilleensi gogaa irraa keessa funyaanii goguu fi funyaan keessa qotuu yookaan horquudha kanneen akkasiitii fi funuunaaf haala salphaan saaxilamuu danda'u jechuudha. Suma jechuudha yeroo tokko tokko haala jireenyaatiif jecha qilleensi jijjiiramuurraanii bakka tokkotti socho'uudhaan naannoo akka gammoojjii irratti yeroo utaalloon nu qabutti fakkeenyaaf bakka jijjiirrachuu qilleensi gubaan jiraachuu gammoojjii garaagaraa keessatti mata dhukkubbiidhaan wal qabee funuunni kan eegalu ta'a jechuudha. Keessumaa jechuudha wanni kun heddumminaan kan inni itti baay'atu namoota naannoo gammoojjii jiraatan haala qilleensaa wal qabatee ijoollee biyyarraa ba'aniis haa ta'u naannoo gammoojjii garaagaraa kan keessa jiraatanii jechuudha. Waan kanaaf haalaan saaxilamoo ta'uu jechuudha. Kanaaf wantoota ani isiniif tarreessu kana seeraan itti fayyadamuun isinirra jiraata jechuu barbaada. Kana malees jechuudha kulfannaa yookaan madaa'uu keessa funyaanii akkasumas saayinesii qabaachuudha. Dhukkuba saayinesii qabaachuu rakkoo itituu dhiigaa fakkeenyaaf himbeelii kan jedhamee beekamu jechuudha. Qorichoota dhiiga haphisuu fi itituu dhiiga dhorkuuf kennaman kanneen warfaayinii hapreen jedhamee beekamanii fi akkasuma aspireenii fa'aa yeroo dheeraaf fudhachuudha jechuudha. Keemikaalota garaagaraa kanneen keessaa funyaan dallansiisuuf saaxilaman nu saaxiluu danda'an funyaan keenya akka saaxilamuu fi nu saaxilan keessaa utaalloo yookaan hibbiin qoodduu keessa funyaanii cina tokkotti dabuuni yeroo kana caalaa yeroo ulfaa keessa funyaanii sababa miidhaa rukuttaa yookaan balaa biraatiif miidhamuu fakkeenyaaf akka rukutamuu yookiin kufuu balaa garaagaraatiif hoggaa saaxilamuu hiddi funyaan keenya irratti argamu sun miidhamuudhaan jechuudha haala funuunaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha. Garaagaraa kan biqilee argamu waan sana qubaan ooqu darbee ammoo sababa kaansarii dhiigaa irraa yookaan dhukkubbii tiruu nama wajjin ture irraa ta'uu mala. Sigaaraa aarsuu dhugaatii alkoolii baay'inaan fayyadamuudha. Yeroo hedduu namoonni funuunni dhiibbaa dhiigaa walitti akka hidhatan qaban yaadu dhiibbaa dhiigaatiin walitti hidhataa jedhanii namoonni heddumminaan rakkina hamaaf of saaxilu dhiphina hamaaf of saaxilu jechuudha. Namoonni heddumminaan kan funuunuu danda'anii tarii dhiibbaa dhiigaatii fi hir'ina dhiiga qabaachuurraan jedhanii yaadu kana miti jechuudha. Hir'ina dhiibbaa dhiigaatii fi funuunni nama funuunuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti yeroo funuunaa kana maal gochuudha qabna? Yeroo funuunni kun nutti muddame karaa garaagaraatiin nutti dhufuu danda'a akkuma amma tarreessine jechuudha. Yeroo funuunaa kana maal gochuu qabna? Tokkoffaa irratti wanti nu gochuu qabnu
yeroo funuuna maal haa goonu? Yeroo funuuna qajeellee taa'uudhaani morma gara fuulduraa gadi jechuun inni kun dhiigni liqimsituu garaacha keenya irratti seene jechuudha. Takkiin gadi liqimsine garaacha keenya irratti dhiibbaa akka hin geessifneef nu gargaara jechuudha gara fuulduraatti jechuun keenya. Akkasumas funyaan keenya of eeggannoodhaani qulqulleessuun dhiigni ititee yookiin jiraate baasuu dhiiga hitite keessaa gadi baasuudhaan takki qulqulleessituu lalaaftuudhaani gara alaatti gadi baasuudha jechuudha. Funyaan keenya cina lachuu quba mul'iftuu quba guddaa fi quba xiqqaadhaani daqiiqaa 10 haga 15 qabuudha jechuudha. Yeroo sana afaan keenya harganuu cabbii gubbaa lafee funyaanii irratti qabu yeroo qilleensi gogaan jiru keessa funyaanii akka hin gognee fi waan akka baanzileenii haphii dibuudha xiqqoo seerra keessa kanatti dibachuudha jechuudha. Funyaan keenya qotuu yookaan horqoduu dhiisuudha deddeebiidhaan yookaan yeroo tokko tokko daqiiqaa 30 ol kanneen dhiigni utuu addaan hin citin daqiiqaa 30 ol kan nutti turu yoo ta'e hatattamaan gara mana yaalaa deemuun nurra jiraata jechuudha. Akkasumas jechuudha qorichoota dhiiga haphisuuf tajaajilan kanneen armaan olitti waame otoo fayyadamuu dhiifne osoo akkasumas jechuudha qorichoota dhiibbaa dhiigaaf tajaajilan kanneen armaan olitti waamne otoo fayyadamnu yoo funuunni nu mudate dhiigni yeroo garaa garaatti deddeebi'ee jiguun hir'ina dhiigaaf waan nutti fiduu waan danda'uu fi kanneen kanarraa qusachuudhaa fi wantoota armaan olitti ani tarreesse kana gootanii hatattamaan yeroo hunda deddeebi'ee kan isin funuunu yoo ta'e dhiibbaa dhiigaa irratti dhiibbaa waan qabuu fi gara mana yaalaa deemuu qabnaa jechuudha. Dhiibbaa dhiigaa ofirratti arguun keenya mallattoon isaa maali? Mataa bowwuu nu joonjessuudha. Akkasuma gurri nutti iyyuu kanneen akkasii yoo mudanne dhiibbaa dhiigaaf saaxilamuu waan malluu fi gara mana yaalaa deemne ilaalamuun gaariidha. Akkasuma tamboo aarsuun dhiisuun illee gaariidha. Dhugaatii alkoolii garaagaraa baay'inaan fayyadamuu irraa qusachuun waan filatamaadha. Videoon kiyyaarraa kanuma fakkaata.